Nagaa Waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kunoo har'a dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan haala kanaan qophoofna jiraachuudha. Obboleessi keenya nuuf dhufanii nu bira jiranii kakuu shanaas jirti, haati kakuu as jirti, naaf roobaan dagalfattee ciisee jira. Haala kanaan qophiin keenya itti fufee jiraachuudhaan nagaan isiniif haa ta'u bakka jirtan maratti ayyaana gaarii bara gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ayyaana gammachuu kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u. Yesus dhalateera jennee kun jalqabnee irrachuudha. Gara giiftii dureettan sin dabarsa. Keessummaadhaaf hin dabarre kennaan sitti odeessaa dhuman oola waan ta'eef beekanitti xinnoo isinaa dubbisu ayyaana kana sababeeffatee jechuudha. Yaaddaniittus namni isa yaades jira. Sababii isaattuu namni yuutuubii keenya jalaa leeftii ta'ee bahee jira. Beekii tokko jala bade waan godhe. Isti dubbisi kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu hundi keessan nagumaa'u baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isiniin jecha kunoo ayyaana kana haala kana fakkaatuun qophii kana fakkaatu qopheessinee kabajuuf adeemaa jirra. Isin bira akkamii nu bira akkasitiin dabarsaa jirra. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u galatooma. Asiin cooma muraa jirra. Asiin immoo waxii addaa qooti. Hundarraa qaqammasaa jirachuudha. Kabajamtoota hordoftoota kakuu akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtan nagaa irraa afaan isiniif haa baay'atu. Egaa bara 2017 ayyaana bara kana yaadannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalachuusaa haala kanaanii itti jalqabneetti jira jechuudha. Garbachuudha yeroo hundumaa yaadannaa yaa garuu akka kaalandariitti immoo akka aadaa biyya keenyaatti nyaataaf dhugaatiitu qophaa'a waan ta'eef isuma hordofna nyaataaf dhugaatii haga qabnu haga mana keenyaaf haga hunda keenya qopheeffanneetti jirra. Isinis baga keessanii bara dhufu moo waan keessan barri dhufu waan keessan baga keessanii warri Joordaan Kuwait jirtan Kwaatar jirtan warri Jiddaa jirtan ijoolleen keenya hunda marti keessan baga isin ga'e ijoollee Wallaggaa warri Naqqamtee warri Horroo warri Gimbii warri Shawaa warri Salaalee warri Amboo warri Giincii warri Gudar akkasumas warri Harargee warri Dadar warri Baddeessaa warri Harar warri Galamsoo baga ittiin sin ga'e ijoolleen Sandaafa ijoolleen biyya kooti ijoolleen Shanoo bakka jirtan hundatti baga ittiin sin ga'e Oromoo marti baga ittiin sin ga'e namoonni nu hordofaa jirtan marti keessanuu baga ittiin sin ga'e ayyaana kana haala kanaan dabarsaa jira. Baay'ee nutti tolee jiraachuudha. Keessumatti immoo yeroo ayyaana kana akkas sinii ofii keenyas akkasitti qophoofne siniifis immoo qophii akkanaa dhiyeessuun baay'ee nutti tola. Baga ittiin sin ga'e baga waliin nu godha. Kottaa gaddiimina barbaaddu taanaanis diimina nyaattu. Lukkuu barbaaddu taanaanis lukkuu nyaattu jechuudha. Gosuma gosa isaatiin akka barbaadan yoo diimina angarara dhukkubsattan immoo kunoo diimina ishee kukkunnee abidda irratti sini o'oofne sini dhiyeessina. Bunni sin danfa har'a oduu sin odeessina hin hamanna sin bakka maali siniin jedhareen akaayii sin akoofna galgala keessa na kottaa nyaadhaa gaa bara dhuftu kan keessan siniin jedheera. Waaqayyo immoo hunduma keessaniif iyyuu kunoo guutuun dhiyaatee nyaanni dhiyaatee jira. Sin eebbisna itoon nyaatiin sin eebbisna maaddii keenya sin eebbisna. Bari dhuftu immoo kan keessanii ni itti aanu kan keessan jechuudha. Yeroo sin galtanii maatii keessanitti biyya keessanitti mana qabaattanii gaa'ila qabaattanii waan hunduu sinii guutuu sinii haa ta'u. Ameen jedha. Ameen ameen. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Nyaata dhiyaatan eebbisii qulqulleessuun kee maqaa tokkicha kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Kamiraatti gurshuu diimina irraa immoo Ani diimina hin jaalladhu. jaalladhu ni jiru. Har'a waan hundarma jaallatan. Har'a No, ani diimaa mana gurshii bare. Qonnaan ka'eetan fooniin gurshii abzaaniin ka'e. naa Sinduraan midhaan dandeenya. Walaa gudu. Gurshii tokko sin gursheera. Abbaan carraa dura dhufe fudhateera jechuudha. Kafuuta daa'ika. Kunoo diimina irraas jechuudha. Kaleessa lola kaasnaan jiran diimina sitti dabalee jechuudha. Maal goonaa miti. Hinnattoorraa siniin buusa. Maaltu hafe seetanii ani hunduma hojjedheetiin jira bara. Garuu waan hojii hojjedhu namatti hin fakkaadhu. Akka ajaa'ibaan hojjedhamu hojii kan. Kottumee dabala. Qoy kaa qoy. Qopheessituu keenya.
Kamera Beka dapat siti kabar. sudah mau Gogosu. kabar dah foda. Beka gogosu. Vanisha sitikawa. Easy something kabini smart sani go. Kun ma sinin fayya dote. Buna orang kamera ftani udu. Tu buna harra left ftani udani tu. Buni harra bae merti wante. Na buna naga nabina. Ugaru bachu fachuudha ayyaana kana haala kanaan gala ayyaaneffachuun baay'ee namatti tola keessumattuu maatii ofii wajjin taa'anii galatee ayyaaneffachuun baay'ee namatti tola. Guyyaa akkasii namni nama bira jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Maatii keessa nama gammachiisa walitti qabamanii nyaata kana aadaa akkanaati gammachuu akkanaatiin dabarsuun baay'ee namatti tola. Gabaa akka jirtanitti hundi keessan gara maatii keessanitti sissiqa ayyaanaaf illee haala naannoo keessan jiru immoo comment godhaa, like godhaa, share godhaa. Keessumattuu haala naannoo keessan akkamitti akka ayyaaneffamaa jirtu. Uski warri Ameerikaa akkamitti Ameerikaatti akka ayyaaneffachaa jirtan. Warri Awustiraaliyaa, warri Duubaay, warri Kuwait, Kwaatar, warri Gincii, warri Amboo, warri Salaalee. Haala akkamiin akka ayyaaneffachaa jirtan comment godhaa. Like 10,000, comment 100 barbaadna kana jalatti. Like isaan dhammaan garuu. Like tonu gootani. Turu. Jechuun namni bane kamuu like yoo godhe dirqamaan view naa guddatu hin jennu garuu namni bane kamuu like yoo godhe filatamaadhas jaallatamaadhas. Na akkasi dhaga jira ergaa qabdaare jira kana waan jettuun qabda Bagattiin singee warra neerumne warra ganaa heerumu bakka warra yaaddoo keessa jiran warra irsa jibban warra dhiira jibbanii bakka kana booda singilii warri neerumne gurraacha kabooteeruma. Gaafa darbee komantii argeera dhiira gurraachatu xuruudha dhiira gurraacha nuufaa kennu kan jedhe tokko. Warri neerumne gurraacha kabooteeruma. Akka beekaatti heeruman. Beekaan dhugaa waaqa niitiin isatti heerumte maa argatte dhugaa. Kebeeki tokko qonna jalaa badde malee. Beekaa akkatti ijoollee baachuu beeku akkatti urursuu beeku hin nuffullee maaliin jedhullee hamma beekaanii naafi urursuu jiraan dandeen urursu dhugaa waaqa jiraan dafee nuffa dafee maqaa mucaa kennaan jedhe Gitan kanaafuu anamma niitiin si argatte bakka maashaallah dhaka of eebbisaa jiraattiin jedhe of eebbisaa jiraatti murii ishee guutu anaanis na eebbisti obboleettii isaatiin deette na eebbisti bitii jira. Egaa akkas fakkaata egaa guyyaan keenyaarraa akkas fakkaata haala bareedaadhaan darbinee waan ilaallu jiraachuudha nagaa qabaachuudha waan hundumtuu irraa hafaadha yoo nagaa qabaatan bakka jiranitti nagaa qabaatanii yoo gammadanii waan hundumtuu bira ga'a murteessaa nagaa guutuu bakka jirtanitti siniif haa kennu isa booda umuriin keessan sinii dheerata waan feetan bira ni geessuu jechuudha namni garuu yoo fayyaa dhabee yoo ciisee yoo dhukkubsatee hojiin hojjetu ta'e Uma bira gahuu hin danda'u. Kanaafuu waan si yaaddeessu hin jiru. Fayyaa qabaannan yoomillee guyyaan keessan haaraadha jechuudha. Isin fayyaa qabaannan. Boris guyyaan keessan haaraa. Waggaa kanas guyyaan keessan barri keessan haaraadha jechuudha. Waan isin jala darbu tokkollee hin jiru. Haalli isinii mijataan isiniin jedhaani. Timirriqaatti godhetiin xumura. Nagaan tura ayyaanni gaarii bara gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura si wajjin jira isinis wajjin ta'a.